Goorosoleen sadarkaa lammaffaa mana barumsaa Injiinar Taakkalee Uumaan seenaan isaa jijjiirame. Finfinnee irraa kiiloomeetira 440 fagaattee aanaa Tokkee Kuttaayetti argama. Manni barnootaa Goorosolee erga hundeeffamtee waggoota 70tti siqa. Injiinar Taakkalee Uumaan barnoota sadarkaa tokkoffaa hanga kutaa 6ffaatti achitti baratan. Manni barumsaa kun bara 2001 sadarkaa lammaffaatti ol guddate. Hanqina manneen barnootaa sadarkaa lammaffaan turee fi baay'ina barattoota dabalaa dhufeetu dhiibbaa gara sadarkaa lammaffaatti akka guddatu dirqisiise malee manni barnootaa kun iddoo barnoota sadarkaa lammaffaatti madaalu hin turre. Haalli mana barnootichaa fi tajaajilli isaa walgatee ture. Hawaasaa fi hooggansa aanichaa boqonnaa dhowwee. Dhimmi kanas barataan duraanii mana barumsicha qondaala olaanaa biyyattii har'a Injiinar Taakkalee Uumaatti iyyatan. Manneen barnootaa har'a Itoophiyaan qabdu istaandardii mana barnootaa Goorosoleetti maqaa dhahaman muraasa yookaan hin jiru jechuun hin danda'ama. Manni barumsaa kun bakka jireenya barsiisotaa dabalatee Smart Laboratory Football and Basketball Field Smart Classroom Very Standard with less than 40 students per class kan of keessatti qabudha. Oduu kana kan isiniif dhiyeesse ani Caalaa Aminaati. BBC Afaan Oromoo irraa Shit.